manni gogaa harreetiin ijaarame yeroo waraabessi yuusee ni diigama. Xiinxala gabaasaa yeroo irratti qophii goda wancii jaamtu torbaanitti yeroo takka kan isiniif dhiyaatudha. Maqmaaqsa kana wanni filanneef waa malee miti. Daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo nagayaa fayyaa isin gaafachuus hin daganne nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa ga'uun hawwii keenya. Torbaan keessa dabarre kana bilisiginnaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa atakaaroo hamaa keessa seenuun isaanii argaati jirra. Duulli kun lola olaantummaa seeraa kabachiisna maqaa jedhuun garee TPLF waliin lola godhaa osoo jiranii manni yookiin galmi sobaa fi fedhii miidhaan guutameen ijaarame kun osoo lolli kun xumura hin argatin mormii keessa seenuu isaanii agarsiisa. Kana jechuun mata duree dubbii teenyaa sirriitti inni ibsa jenneeti amanna. Bilisiginnaan naannoo Amaaraa fi hooggantoonni isaanii fedhii addaa iccitii dhokataa akka qaban ifatti kan namatti mul'isu yeroo ta'u mirga ifiin of bulchuu saboota biyyattii keessa jiraatu hunda hin kabajan yookiin gonkumaa itti hin amanan. Heera biyyattiin ittiin bultus isaan biratti gonkumaa fudhatama hin qabu. Mootummaan federaalaa dimokiraatawaa uummattoota Itoophiyaa FDRI jawutti amantaa hin qaban. Inumaahuu federaala gosa kanaatu rakkoo amma jirtu tanaaf ga'ee guddaa qaba. Heerri biyyattiin ittiin bultu kun nuti harka keessaa hin qabnu. Daangaa naannoolee kun sirrii miti. Federaalizimiin amma jiru kun diigamee ijaaramuu qabaa fi kan kana fakkaatan gaafilee garagaraa yeroo isaan kaasan dubbatan argaati jirra. Keenyaa muummee ministeera duraanii Taamiraat Laayinee interview Hibrat Radio waliin torbaan kana godhe caqasuudhaan ragaa bahuun ni danda'ama. አሁን በወልቃይት በጸለምትና በራያ የሚነሱት ጥያቄዎች አንዳንዶቹ እንደሚሉት የመሬት ማስመለስ የመሳሰሉት ጉዳዮች ብቻ አይደሉም። ከዚህም በላይ የማንነት የመብት ጥያቄዎች ይነሱበታል። ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ቅድም ባልኩት በመለስ የራሳቸው የሆነ ተገቢነት ያላቸው ሄራ አማ ቢየቲን ኢቲን ቡልቱን ጋፊን ኡመታ ራያ ፊ ወልቃይት ዴብሱን ኒ ኡልፋታ ሄርኹን ስሪ ምትጃም በፍጹም ፍትሃዊ አይመስለኝም። ይልቁንስ ጥያቄው ላይፈታ የቻለበትን ምክንያት ወስዶ ይሄንን ደግሞ ወስዶ ሊፈታ ችሎታ ሊኖር ይችል የነበረው ማዕከላዊ መንግስቱ ነው። ጉዳዩን ከዛ አንፃር ማየት ነው የሚሻለው የሚመስለኝ እንጂ ለረጅም ጊዜ ከመጀመሪያም ጀምሮ ሲታገሉ የነበሩ በወልቃይትም በራያም በጸለምትም ያለውን ህዝብ ጥያቄ እንዲሁ ይሄ የግዛት ማስፋፋት ጥያቄ ነው ወይም የመሬት ማስመለስ ጥያቄ ነው ብሎ በአንድ በኩል በህወሓት መሪዎች ወይም በዚህ ጉጅሌ በተባለው ወይም ጁንታ በተባለው በሌላ በኩል በኦሮሞ ልሂቃን አማካይነት ፌደራል መንግስቱንም ጨምሮ የሚፈረጀው አፈራረጅ ትክክለኛ አፈራረጅ አይመስለኝም። ጥያቄውንም አይፈታም፣ በፍጹም አይፈታም። እንደተባለው ምናልባት ወደ ግጭት የሚያመራ ሊሆን ይችል ይሆናል። በጥንቃቄ መያዝ ይኖርበታል። ካሁን ሌላ ግጭት ሌላ ጦርነት ሳይመጣ ጉዳዩን በጥንቃቄና በብልሃት መያዝ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። Ministeerri galiiwwanii obbo Laaqaa Ayyaalaw lafa dhiiga keenyaan deeffannee kanninee afaaniin hin dubbannu jee Amaaraa Mass Media Agency irratti. Koloneel Dammaqaa Zawduu ammas haasawaa hiriiraa uummataa Gondar irratti bahe irrattis lafa keenyaa deeffannee jirra. Ammaan booda bulchiinsa haaraa naannoo Tigraay irraa nu dhufuu hin barbaannu jee Amaaraa Mass Media irratti. Poolisiin Koomishinii Naannoo Amaaraa akkasumatti ammas Poolisiin Koomishinii Naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa hayyama gaafataa jira. Naannoo Banishaangul Gumuz seennee uummata keenya gargaarra kun ammoo dirqama qabna akka Amaaraatti jee gaafate. Namichi kun maal dubbachuu jira seetan? Mootummaan naannoo tokko seera ijaaramee gibira mootummaa federaalaa gochuu tuffatee tarkaanfii ni fudhannaa jechuun hagam tokko seera biyyaa kanaa fi akkasuma caasaa isaa tuffatan namatti agarsiisa. Jeneraal Tafarraa Maammoo rakkoo guddaa biyya kana keessa jiru sirna federaalaatti jee yeroo mara dubbachaa ture. Jeneraalichi kun ammaan duras wayyaaniin hiitee turte bara jijjiiramaa kana shira isaa fi akkasuma Jeneraal Asaaminoo waliin dalagamee hidhaa baatii hanga tokko hidhamuu ni yaadatama. Walumaa galatti sochiin hooggantoonni nafxanyaa shira xaxuu fi guddifachaa jiran hammana yoo irraa dubbanne meessuudhaan gama harmii Oromiyaa keessatti hoo maaltu tahaa jira ammallee nu hordofa.
Bilisiginnaan naannoo Oromiyaa sochii nafxanyaa kana dura dhaabbachuuf humna hundaa walitti qabachuuf tooftaa jalqabaa godhattee itti fufteeti jirti. Naannolee 9 hundaa if jalatti hiriirsuudhaan deeggarsa barbaadaatii jirti. Walfalmii lafa raayyaa fi walqaayit irrattis bilisiginnaan naannoo Tigraayin deeggaruu biratti naannoo Affaar, naannoo Somaalee fi warreen kaan akka hiriirsan wal nama hin gaafachiisu. Bilisiginnaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoo biratti deeggarsa jabaa hin qabdu. Kan naannolee biraa keessaa qabduutu irra jabaadha. Kun kan ta'eef mooraa qabsoo Oromoo keessatti gareen kun waan hooggantoota saba Oromoo biratti jaalataman hunda gantee fi akkasuma kan mana hidhaa galchiteef. Kanaaf jecha uummanni Oromiyaa keessatti bilisiginnaa akka paartii gantuutti ilaalaa jira. Haala kana jijjiiruuf namoota dhageettii qaban hundaa waliin neetwoorkii uumuuf olii fi gad deemaa jiran. Fakkeenyaaf maddii amanamoo goda wanjii kun akka ibsutti haala kana jijjiiruuf namoota dhageettii qaban hundaa waliin neetwoorkii uumuuf olii fi gad deemaa jiran. Fakkeenyaaf Dr. Lammaa Magarsaa gara aangoo deebisu kanii fi guyyaa manguddummaa itti ergaati jiran. Akkasumas Aadde Xayyibaa Hassan Dr. Milkeessaa aangootti deebisuuf wixxifachaati jiran. Garuu isaan hanga warreen siyaasaaf hidhaman hundi hidhaa bahanii araarri hin jiru jechuun didan. Nuti araarri akka sabaatti bu'aa qaba malee dhuunfaan namni wal dhabneen hin jiru jechuun manguddummaa PP deebisan jechuun maddi odeeffannoo goda wanjii ni ibsa. Kana irraa ka'uudhaan sochii sabboonummaa deebisanii dhaabuun bilisiginnaa naannoo Oromiyaa godhaa jirtuu fi intarviyuu jeneraalota Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessaa deebisanii oolu bara tokko dura cabsan deebisuuf tooftaa tahaa jirudha. Namoonni tokko tokko filannoof jecha warri ja'anis ni jiran. Waa'ee Dr. Lammaa Magarsaa bal'inaan itti deebina. Garuu maaliif gaafa inni digirii sadaffaa fudhatu congratulation heddummaati. Ministeerri Haajaa Alaa Gadduu Andargaachoo mootummaa Dr. Abiyyi cabsuudhaaf wantoota hedduu dalageeti jira. Fakkeenyaaf dhimma bishaan laga Mormor akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Bishaan kana akka inni sadarkaa kana gahu isaatu godhe. Tolegaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya kan arraantana sagantaa goda wanjii keessatti isin biraan keenya arraaf asumarratti xumurraa. Torbee ammas qophii maddeen keenya amanamoo maddeen goda wanjii nu biraan gahan qabannee ammas kan walitti dachaanu taana nagayaan nuuf tura.